Bitootessa 21 bara 2023 harka fuunee daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi hashama akkam jirtu kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu guyyaa har'aa waliin an Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenyatti nu faana turuu hin dagatina. Qaamoleen murna faashinistii Itoophiyaa godinoota Baalee lamaan keessatti manneen barnootaa hunda irraa tokkoon barataa irraa maqaa buusaa gonfoo jedhuun qamadii kiiloogiraama 5 akka kennaniif dirqisiisaa jiraachuun baramee jira. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu keessatti waraanni maafiyaa PP haadha Oromoo tokko ajjeesuun mana namaa gubaa jiraachuun dhaga'amee jira. Baha Shaggar Ona Boosoitti gandoota garaagaraa keessatti humni weerartuun PP dararaa ulfaataa uummata irraan geessisaa jiraachuun baramee jira. Miseensonni waraanaa raayyaa ittisa impaa'era Itoophiyaa lama godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraa gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiraachuun baramee jira. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi turtiin keenya kan hanga ammaa waliin taasifne ijoo oduu keenya kan guyyaa har'aati. Amma gama bal'ina oduu keenyatti isin ceesifna nu waliin turtii gaarii isin jenna. Bal'ina oduu. Qaamoleen murna faashinistii Itoophiyaa godina Baalee lameen keessatti manneen barnootaa hundarraa tokkoon barataa irraa maqaa buusaa gonfoo jedhu qamadii kiiloogiraama 5 akka kennaniif dirqisiisaa jiraachuun baramee jira. Bitootessa 20 bara 2023 caasaleen murna faashinistii Itoophiyaa godinoota Baalee lameen keessatti ilmaan qotee bulaa saamaa kan jiran hoggaa ta'uu murnoonni kun maqaa moggaasa wal gargaarsi duudhaa Oromoo durii buusaa gonfoo jedhuun gargaaramuu gaaddisicha golga godhatanii barattoota mana barnootaa godinoota Baalee lamaan harkaa midhaan qamadii kiiloogiraama 5 humnaan funaanaa jiraachuun baramee jira. Akka kanaanis hanga ammaatti maatiin qamadii kiiloogiraama 100 hin kafalin kan hin jirre ta'us jiraattonni naannichaa bilisootiif himanii jiru. Dabalataanis manneen barnoota kanneen keessatti dhiibbaan qaamolee faashinistii PP'n isaanirraan gahaa jiru mormachuudhaan bulchiinsa mana barnootaa akkasumas caasalee hojimaaticha raawwachaa kan jiran barattoota gaafii kaasuu taate sana balaaleffachuun humnoota kanaan qabamanii hidhamanii jiraachuun baramee jira. Kun birootiin ammoo namoonni mootummaan tibba darbe qamadii biyya bakkeetti feena jechuun jiraattota dirqisiisanii gatii xiqqaan bitaa turan milkaa'uu dhabuun warshaalee biyyattii keessatti gurgurachaa jiraachuu odeessi keessoo isaaniitii miliqee bahee ifoomsee jira. Sababni taatee kanaas biyyoonni isaan qamadii itti gurgurachuuf qophaa'aa turan jechuun isaanii Chaayinaan dabalatee rakkoo beela uummata Booranaa fi Gujii waan hubataniif gocha sirnichi uummata biyya keessaa irratti raawwachaa jiru ta'ullee baramee jira. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu keessatti waraanni maafiyaan PP haadha Oromoo tokko ajjeesuun mana namaa gubuun dhaga'amee jira. Bitootessa 20 bara 2023 murni erga aangootti dhufee kaasee yeroo tokkoofillee wanta gaarii sabaaf hojjechaa hin jirre biltiqinnaan hojii hammeenya isaa itti fufuudhaan dhiiga lammiilee dhangalaasaaf qabeenya barbadee isaa jiraachuun baramee jira. Mirga namootaaf bakka kan hin qabne biltiqinnaan haadholee ulfaa dabalatee namoota cufaa qaanii tokko malee hidhuu gudeeduu fi ajjeesuun haalaan cimsuun bitootessa 18 bara 2023 aanaa mana Sibuu ganda caalaa dabbosuutti haadha tokko rasaasa itti roobsuudhaan ajjeesanii gatanii jiraachuun dhagahamee jira. Maqaan haadha lubbuun dabartee kana aadde Zawduu Addisaa kan jedhamtu yoo ta'u ilmaan 7 kan qabdu yoo ta'u aadde Zawduu jiraattuu mana Sibuu ganda waamaa Toboraa kan taate du'aaf ga'iif osoo isheef ilmi ishii waliif ganda caalaa dabbasoo deemaa jirtu ilmaan ishee ari'uudhaan yeroo inni harka bu'utti haadha ajjeesuun isaanii itti dabaluunis ganda caalaa dabbasoo keessatti mana obbo
Imaanee Waaqjiraa qabeenya isaa guututti mana waliin barbadeessanii rakkoo ulfaataaf maatii saaxilanii jiraachuun dhaga'amee jira. Yeroo ammaa kana maatiin isaanii bakka bultii fi nyaata tokko malee bakkeetti rakkachaa jiraachuus maddeen keenya Bilisoo TV gabaasanii jiru. Baashaggar Ona Boosoitii gandoota garaagaraa keessatti humni weerartuun PP dararaa ulfaataa geessisaa jiraachuun baramee jira. Bitootessa 20 2023 bitootessa 17 2027 irraa kaasee hanga bitootessa 18 2023 tti godina Baashaggar aanaa Boosoitii gandoota garaagaraa keessatti jiraattota xiqqaa hanga guddaatti erga qabanii reebicha hamaa fi dararaa garaagaraa irraan ga'anii booda buufata poolisii magaalaa Olancitti yoo hidhan kaan ammoo reebicha faashinistootaan irraa hafuu dadhabuudhaan lubbuun isaanii dabartee jiraachuun dhaga'amee jira. Ganda Doggoree Xiyyoo bakka Siree fi Abbooyyee jedhamtu irraa manguddoon qabaman maqaan isaanii Daadhii Abbooyyee yoo ta'u, reebicha hamaan isaan irratti raawwatameen irraa dandamachuu dadhabuudhaan galgala gaafa sana mana barumsaa Rogoochaa Boqorreetti lubbuun isaanii dabree jiraachuun dhaga'amee jira. Aanichuma ganda Bobbaas Bulee keessatti namni maqaan isaa Biloo Taliilaa jedhamu reebuun du'aa fi jireenya gidduu jiraachuunis baramee jira. Ganda Gaarii Nuuraa Heeraa irraa ilmaan Oromoo 15 ganda Borcootaa irraa namoota 24 badii tokko malee qabanii hidhanii jiraachuus maddeen Bilisoo TV gabaasanii jiru. Bitootessa 20 2023 ilmaan Oromoo gowwoomsaaf humnaan bakka hojii akkasumas daandii irraa qabamuu leenjii waraanummaa fudhachuun sirnicha akka tajaajilaniif bobbaafaman guyyaarraa guyyaatti mooraa sirnichaa gadhiisuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Bitootessa 2023 miseensonni waraana raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa 2 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraa qawwee akaamii Turkii 2 boombii 3 rasaasa 250 fi hidhannoo 2 waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuun baramee jira. Yeroo hojii loltummaa sirna ilmaan Oromoo cunqursuu bilxiginnaa tajaajilaa turanitti gocha dabaa uummata Oromoo irratti raawwachaa turaniif uummata Oromoo bal'aa dhiifama gaafachuun ilmaan Oromoo sirnichaaf utubuuf qawwee baachaa jiranis qawwee fi hidhannoo isaanii waliin gara qabsoo saba isaaniitti akka makamanis dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin amma walitti deebinutti qophiilee Bilisoo TV afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.